Super aappii teeleebirrii kan fayyadamtan hundumaaf kennaa intarneetii meegaabaayitii 500 kan qabudha. Akka kennamee jiru ni beektu yoo hin beektan ta'e Digital Skill Academy hordofuudhaan ulaagaa isaa akkamittiin akka guuttattan waliin ilaallaatii. Kan beekuu qabdan garuu kennaan kun guyyaa muraasaaf akka inni turudha. Kanaaf gara teeleebirrii super aappii keenyaa deemna. Gara teeleebirrii super aappii keenyaa bifa kana fakkaatuun erga arginee booddee achi ol deemna. Achi ol deemnee kan argannu maalidha? Thank you kan jettu appilikeeshinii teeleebirrii super aappii keessa jirtudha hin tuqna. Erga tuqnee booddee kan nu dhufaa spiin kan jettu walakkeessuma ishee ni tuqna. Kennaa kana argachuudhaaf jecha spiin kan jettu kana erga tuqnee ammas fakkaattii makaan duraa sanaan fuula mul'atu kanatti nu dhufa. Fuula kana ammas walakkeessuma isaa akkuma jirutti tuqna. Gaafa tuqnu waan ofii kootii guuttadhee waan hin jiruudhaaf akkan guuttadheedha argattaniittu kennaa kana naan jedhee galatoomaayii waan argattaniif jedhee naa kenne. Hin arganne yoo ta'e garuu isiniif kennaa kana karaa kanaan argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf laayik, sheerii fi sabiskiraayib gochuudhaan Digital Skill Academy akka hordoftan kabajaan isin gaafanna. Kan wanti biraan akka hojjetamu barbaadda yoo jiraate karaa Digital Skill Academy gaafachuu dandeessu. Galatooma yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Laayik, sheerii fi sabiskiraayib gochuun dagatinaa.